Garagarumman infection disease fi infection disease maali? Bagara chala qayaatti nagaan dhuftan. Arra jechoota wal fakkaataa sadii kadhanni itti wal fakkaatu kanaan ibsisni godha. Takkafarratti infection. Infection jechuun microorganismiin tokko qaama keenya keessa gisee hormaata eegalee baay'atu heddummaatu jechuudha. Garuu immoo mallattoo dhukkubaa waan takka illee osoo hin agarsiisne qaama keenya keessatti yeroo turu okkoo kana infection jenna. Lamadammoo disease. Disease jechuun qaamni keenya sirriitti hojjechuu dhabuudha. Qaama keenya walumaa galatti affect godhee kan miidhee akka hojii sirriitti hin hojjenne kan godhu. Dhukkuboota adda addaa irraa dhufuu danda'a. Infection rise dhufuu ni danda'a. Sadeessaa immoo infectious disease. Infectious disease jechuun dhukkuba koeziin isaa infection irraa kan ta'e jechuudha. Kana jechuun infectioniin qaama keenya keessatti heddummaatee jiru gama dhukkubaatti jijjiiramee qaama keenya irratti dhiibbaa yeroo fidu. Fakkeenyaaf waan akka oowwaa qaamni keenya immoo dafee akka feel godhu dhukkubarra akka jiru gisee agarsiise okkoo kana infectious disease jennaan jechuudha. Infectious disease hogguyyuutu koziin isaa infectionidha. Walumaa galatti infectioniin microorganismiin heddummaachuu bichaadha. Diseasein immoo qaamni keenya miidhamuudha haala ta'e hunda keessatti. Infectious disease jechuun immoo dhukkuba keeziin isaa infectionidhaan ta'ee infectious disease. Waan obsaan dhaggeeffataniif galatoomaa. Baroonni kun ifaa fi kan isin galee yoo taate subscribe, share, comments akka gootan akka wal jajjabeessanis ni ja'a nagaan tura.